naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Joojitti bulchaa kan ta'an obbo Siisaa Abbawaa namootni oomisha sassaabuu fi hojii guyyaa hojjechuudhaaf gara naannoo Amaaraa aanaa Buree ganda Caaboo deemaa turan 13 kaleessa jechuunis akka lakkoobsa Itoophiyaatti muddee 2 bara 2016 hidhattoota faannootiin ajjeesamaniiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sirni awwaalcha namoota ajjeesamaniis raawwateeraa jedhu obbo Siisaay. Walumaa gala nama 13 dhan du'e, 8 akka ganda Joojaatti kan du'e, ganda akka Gamsaatti nama 5. Inni kaan oomisha facaafate sassaabannaa deemaa, inni kaan immoo hojii guyyaa ooltummaa deemaa jira. Kana keessatti immoo filxaaleeyyiin Amaaraa naannoo Abbayyaa keessatti qabee lubbuu isaanii balleesseera jechuudha. Reeffaan sassaabee unuudha. Ani makiinatti sassaabee yaabsisee gara awwaalchaa fidee unuudha jechuudha. Kaleessa ganama barii sa'aatii 12 walakkaa irratti konkolaataa Kaasiyoonii jedhamee waamamuun midhaan sassaabuudhaaf ilma koo wajjin deemaan ture kan jedhan obbo Tafarraa Dayyaas ilmi koo Gazzaan jedhamu hidhattoota faannootiin ajjeesamee jedhu. Namoota haleellaa hidhattootni faannoo raawwataniin ajjeesaman jedhan kanneen biroos akkasuma maqaatiin eeranii jiru. Sa'aatii 12 walakkaan achi geenye makiinaa Kaasiyooniidha. Kaasiyoonii anuma dhuunfaadha. Warri kana godharree yaa'u faannoodhuma dhufa. Makiinaan haadhaa jedheen bu'ee lafan dhaabata. Isheenoo qindootee bulteetti achumatti itti jammartee isaan tokko mana bira jira mucaan soddaako tokko makiinicha kabbabde nu sarbisee naannoo bakka laga dhiigneetu giraaba tokko jala buune jala gangalannee mallayyaatti baanee itti yaabdee makiinaa dhadhootee makiinaan gaafanni kufu namootuma makiinarra jira dargaggoodha. Dhangaa fe'isa deemu nama 13 achumatti fitte. Maqaan mucaa koo Gazzaan Tafarraa jedhama. Inni tokko Warqaaleen Mossee jedhama. Inni tokko immoo Abbabee Tamasgeen jedhama. Inni tokko immoo Mollaa Addisuu jedhama. Inni tokko immoo Mararaa Dassaalee jedhama. Inni tokko immoo Caalaa Dajjaash jedhama. Inni tokko immoo Jaallataa Zalaalam jedhama. Namoota yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaan arginee jechuudhaan bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan keessaa obbo Tamasgeen Jaallataa akka jedhaman namni dubbatan hidhattootni faannoo kunneen godina Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda Haroo keessaa dhufaniitu haleellaa kana raawwatanii jechuun akkasitti ibsu. Isaan kan isaan dhufani godina Wallagga bahaadhaan aanaa Kiiramuu jedhamti gandi ishee immoo Haroo keessa kan jarri kun jiran faannoon kun kaabbii faannoo achirraati kan isaan malkaa Abbayyaa qabatanii dhufanii jira kan isaan kana godhanii deeman aanaan Kiiramuu beekaa dhaggeeffata jara kana yeroo baay'ee komentii laatamaa ture beekuma dhaggeeffata agamsarraallee horii kumaatamatti lakkaa'amu kan fuudhamaa ture jechuudha. Jarri kun faannoon kun kan isaan leenji'ani ammallee leenjira kan isaan jiran bakka bishaan jedhamtu Haroo Addisaalem jedhamtu jala kan isaan jiran. Godina Wallaggaa aanaa Kiiramuutti itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Jireenyaa Hirphaa gamee isaaniitiin hidhattootni faannoo aanaa Kiiramuu keessanii socho'uu jedhan. Haa ta'u malee hidhattootni kunneen haleellaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda Jooj keessatti kaleessa namootni hedduun ittiin ajjeesaman kana raawwachuu dhabuu isaanii ilaalchisee waan mirkaneeffanne hin qabnuu jedhu obbo Jireenyaan. Faannoon kun kaampii waraanaa lama isaan itti qaban aanaa keenya keessatti fakkeenyaaf ganda Baadin, Haggii fi Buqittee lafa jedhamu kaampii waraanaa godhatanii naannoo daangaa gammoojjii irratti akka kuufamanii jiran yeroo hawaasa naannoo kuma qabnaa jechuudha. Waan mirkaneeffanne hin qabnu sadarkaa fannootiin jarri kun akka ijaaramanii gurmaa'anii jiran inni beekamaa jedhama. Akka buufata waraanaa godhatanii achirraa ka'anii haleellaa akka qaqqabsiisan irra adda addaatti heerus kennaa turre ammas achirraa akka jiran beekamaadha jechaadha. Lafa qabiyyuu dhufee hawwachuu danda'a jechuudha. Obbo Jireenyaan gurmuu hidhattootaa faannoo irratti mootummaan humnoota nagaa eegumsaa isaatiin tarkaanfii fudhachaa jira erga jedhaniin booda lakkoofsaan eeruudhaa baatanis kanneen harka isaanii kennatanii seenaa jiranis jiru jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti ajajoota hidhattoota faannoo irraa deebiin argame hanga ammaatti jiraachuu baatus haleellaa yeroo darbe onkoloolessa 30 bara 2016 naannoo Amaaraa aanaa Buree keessatti raawwatameen walqabatee namootni ajjeesamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii hordofee haleellaa kana raawwachuudhaan kan himatame hidhattoota faannoo aanaa Buree keessa socho'an akka geggeessan kan dubbatan Shaalaqaa Geetaawwan Barree namni jedhaman gochichi kan siyaasaan qindaa'ee fi ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota faannoo mootummaan gurmeesse jechuudhaan haaluu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana irratti gama mootummaatiin deebiin kenname hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.